حالا كانان odaa kana wanni kana eenno odaa kanallee muudanii bokkuu kanallee dhossanii akka ijji namaan laaltuudhaan ijaan ilaalanii wanni qabaadhanii agartanii gaachinaa fi wanni humna qabaa humna akka agartanii jabaa tokko humna karaamaa tokko qabaa ijaan nama laalchine tokko kanaaf dhoysaan irraa mulqanii ruufa irraa wayaa jalatti mulqanii dhiiga dibanii itti uwwisanii wayaa ruufa san ruufa ijaasan achiin dubatti dudda gubbatti wanni keessa kaanii qola keessa kaanii dudda akkana baataniiti akkasi deemanii akkasi galchan akkitti tolfannoo jedhanii tolfannoo yaa'anii itti muudan akkana irreechillee akkana qaba irreessa wanni jedhamu kun margallee irreessa fudhatan dhagaallee irreessa fudhatan dhagaa walitti tuulanii bakka sanitti dhagaa guuranii dhagaa bakka sanitti darban irreessa fakkeenyaaf amma naannoo anjiru sanitti irreessa haichuu jedhanii lafa beekamu jira irreessi sun lafa dur asli awaamni bakka sanitti yaa'ee dhagaallee achi darba jecha margallee kama marga fudhanii margaan bishaan tuqanii facaasa akkana godhan kun kana hin argine kun ammoo moodarni godhanii amma agartanii akka amma warra kiristaanaa akkana godhatee masqala akkana godhatu kana a'uudhu billaahi saniini walitti diran isaa walitti aadessanii irreecha amma jedhan kana akkas gadi baasan beeku shooftu waan dalagame waliinuu agarree dura muka jala sagadanii muka dhadhaa dibanii bakka san tuqanii kallachaan tuqataa dabranii islaamni akkas dalagu amma islaamni waan kana dalagu islaama inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun anin beeku irreessa wanni jedhamu wanni gadi bahanii dalagan waan akkana fakkaatuuti warri gada'aa jedhan sirna gada'aa kana keessatti yoo dhufne warri sirna gada'aa sirni gada'aa ka jedhamu kun sirna waan itti amananii odaa jalatti tolfatanii ta murtii tolfatanii ta gabbariinsaa ta odaa muudiinsaa akkana fakkaatti namni odaa hin muudamu jedhee odaa muka muudamu hujubaa muudamu dura kan haa beeknu dhadhaa diban dhiigaa muudan dhadhaa muudan achiin dubatti ammoo isaa kadhatan nuutumsi isaa jedhan akka kana qabdu dubbiin warra sirna waaqeffataa gara biraatiin ammoo sirni kun maal fakkaata waggaa 8 seera walii kennanii jedhama waggaa 8 seera walii kennanii baallee 5 jedhan sun waan jiraati duuba baallee 5 san nam tokko yoo gadaa isaa gadaa bultumtaati gadaa bultumtana keessa yoo hin kittaanatin haga waggaa 40 osoo kittaanatin ta'a waggaa 40 duuba jaartii arrii kun kittaanii bu'amanii kittaanatee ciisa haga sanitti waggaa boosakaa ofirra baatee deemaa jecha sirni isaa kana fakkaata gadaa ammaa tana gadaa amma waamarti namarraa bareetee ifatti baaqana keessaa gadaa sanii achi deebinaa taati eega jaalanniree gadaa san sirna isaa jaalachuu qabna sirni isaa kana fakkaata lammata ammoo ta biraa tamtu jira sana ammoo waan ajaa'ibaati waan nama suukaneessaati nam tokko yoo fuudha kana waddeessa qabata waddeessachaa muka gabaabaa tokko qirqida qabaa matamaan isaatu waddeessa jedhama mukunumaan waddeessadha muranii muka kana abbaan fuudhusu muka kana qabata waraana waliin qabata muka kana gaafa fuudhu sirni abbaa fuudhu saniin beekama eeganaa maaltu jira nama waddeessa qabsiisutu jira ilma mooraa jaala jedhan godhate ilma mooraa jedhanii abbaa waddeessaa jedhan ilma mooraa ammoo suni nama agartanii adaba kabajaa walii qabu sani ilma mooraa suni nama hin saalfataa jaartiin tun akka haadhaatti akka soddaatitti ilaala abbaa waddeessaa kun ammoo waddeessa qabsiisee sirna san guuta wayita isii rakoo qan wayita galeeni rakoo qan akka mani kaadhanii kana rakoo rakkadhu jedhee hoolaa goora'anii hoolaa tan dhiigaan waddeessa kanaan tuqeeti muka waddeessaa kanaan kallacha asii tuqee intala tana rakoo rakkadhu jedha amma inni niitii seeraa bidaa godhate niitii bidaatiyya jedha gaafsa ta seeraa godhate wayita kanas waddeessa nama qabsiisu jira nama waddeessa qabatu jira namichi waddeessa qabate kun jaarsa lammataati gaafa inni imala karaa deeme jaartii isaatiin namni galu isa yoo inni imala galgala waanii fa'a waaressee fa'a gale
إبو ورانا إني بالبلات تدار ورانا ساهم بيكا ورانا إسحاق بالبلات أرجع إني ورانا بالبلات أبي سيدا جارت تيوسين ورا استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أيدي هذا نجيت ولا سرني كذا وانتنا سرنا كذا إنه مرتنو إنه الإسلام أو الكاس لنا